hin nyaanne kana iddoo akkasiin facaasee irraan makara xuruu argadha jedhee itti fayyina facaasu. Yeroo kanatti namichi kun yeroo inni facaasu isheen tokko dhagaarra buute, isheen tokko karaarra buute, isheen tokko caakkaa keessa buute, isheen tokko bakka coomaa bakka xaawoo buute. Isheen karaarra buute sana simbirroon yeroo akkam goote. Ishee qoraattii keessa buute, qoraattii keessatti biqilteetu hiddi ishee garanaaf garana yaa'uu hin dandeenye. Achumatti quucartee haftee jechuudha. Isheen tokko immoo iddoo gaariitti inni bu'e sun immoo biqilee guddatee boqqolloon isaas yookaan immoo xaafiis yookaan immoo waanuma facaase sana abbaan waanuma facaase haammata. Boqqolloo facaasee xaafiin haammatu. Boqqolloo facaafnaan boqqolloo nama garbuu facaafnaan garbuu nama qamadii facaafnaan qamadii nama ol keessa fudhachuudha. Yeroo kanatti inni iddoo gaarii suni maal ta'e hojii biqilee ija tokkittiin suni kumaatama ta'ee baay'atee argee jechuudha. Kun egaa sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatutti fakkeenyatti fakkeesse qotee bulaatti fakkeesse maal akkamitti qotee bulaatti fakkeessa jedhanii fakkeenyaan maaliif barsiista jennaanii kan gurra qabu haa dhaga'u jedhedha. Ergamoonni isaa bukkeedha maaliif akkas jetta maaliif fakkeenyaan barsiista maaliif fakkeenyaan uummata kanatti hin ta'e maali argittiin maaliif itti himtu jennaan kan gurra qabu haa dhaga'u ija qabu hin argani gurra qabu hin dhaga'ani jedhe. Kanaaf kan gurra qabu garuu haa dhaga'u jedhee itti dabarsee jedha. Yeroo kanatti iddoo simbirroon isheen fudhatte suni iddoo iddootti warri harcaate suni sagaleen Waaqayyootti mana Waaqayyootti deemne gaafa laal sagalee Waaqayyoo dhaga'anii kan itti fayyadamne jechuudha. Walumaa galatti dhaga'aniiru barataniiru beekuu dhufaniiru garuu itti fayyadamu. Take time itti fudhatee jechuudha. Inni iddoo gaarii bu'e sun garuu itti fudhatanii itti fayyadamanii ittiin iyyuu dabarsanii madaqanii nama kan biraa barsiisanii ittiin mana Waaqayyoo fa'aa ijaaranii ittiin uummata Waaqayyoo gorsanii mana Waaqayyoo keessa ittiin namoota baay'isanii ittiin walii wajjin deddeemaa turan kan jedhamu. Gara kanatti fakkeessee jechuudha. Waaqayyoo gara kanatti fakkeesseetu nuuf kaa'e. Achi deebi'ee immoo fakkeenyuma sanyii sana keessaa maalitti fakkeesse fakkeenya tokko immoo fakkeenya namicha tokkotu qamadii qota jedha. Yeroo beektu qamadii namni beekna jedhu beektu qamadii namni qamadii hin beekna jirtas. Gamaan nyaataas hin deemne. Qamadii kana yeroo qotu bareedaadha qamadii bareedaa qotu sanyiidha. Yeroo inni dhaqee qotu namichi tokko booddeedhaan dhaqee wanta hin taane keessa maka. Inni immoo maal keessa makaa? Gaggabsoo jedhama. Gaggabsoo jechuun maal jechuudha? Gaggabsaan maali? Inkirdaada. Hin danda'amne jechuudha. Inkirdaada yookaan immoo gaggabsoo. Yeroo dhaqee namichi sun keessa qotee deebi'u nagaadhuma sirsiisee qotee maal jedhee yeroo inni deebi'u dhaqee inni immoo keessa facaasa. Namichi yeroo inni keessa facaasu nagarra. Yeroo kanatti qamadiin sun biqilee yeroo guddatu yeroo haramaa dhaqanii ol fakkaatti. Wali adda baasuu dandeessu amma ni daraarutti. Yeroo daraaru bichaadha kan adda baasuu dandeessu malee amma yeroo baala ta'u sana yeroo marga fakkaatu margi margumaa kunis qamadii fakkaata sunis qamadii fakkaata. Yeroo kana namichi kuni maaliidha anoot qamadii nagaan qote maaliifi inkirdaaddi kuni yookaan immoo gaggabsoon kuni eessaa dhufee itti makatee eessaa dhufee maaliif akkas ta'uu danda'ee jedheetu hin gaafatu namoonni. Yeroo gaafatanii nuyi maal beeknatee jedhanii keessaa buqqisuu jalqaban. Buqqisanii immoo itti ta'e egaa wanta hamaa ta'ee dhufe tokko keessaa fixuu hin dandeessu. Yeroo kanatti maal jedhan egaa ergamoonni isaa Yesuus kana booddee namoota sana gad dhiisee manatti ol lixee jedha. Yemmus bartoonni isaas itti dhiyaatanii fakkeenya inkirdaadaa qotisicha keessaa nuuf hiikii jedhan. Inkirdaada sana namichi tokko qamadii facaase inkirdaada sana yeewu kan itti facaase kanaaf hiika isaa nuun galleeti nu hiikii itti jedhan. Yesuus immoo deebisee inni sanyii gaarii facaasu ilma namaati jedhe. Namicha maaltu fakkeesse? Namichi inni qamadii sana facaasee waan gaarii facaase sabatee inni eenyudha jedhee ilma namaati inni sanyii gaarii facaasu jedhe. Qotisichi immoo qotisichi maalidha? Biyya lafaati jedhe. Qotisa sangaan qotee yookaan immoo qotisa namichi sun irraa facaase suni inni immoo kan inni itti fakkeeffamu biyya lafaati jedhe.
Sanyiin gaariin ilmaan mootummaati. Sanyiin inni qamadiin sun filatamaan sun immoo ijoollee waaqayyoo kan jedhamu kan immoo ijoollee mootummaa waaqayyoof qophaa'an sanyii gaarii ijoollee eebbifamtuu illee jedhanii tokko tokko akkuma kanaa jechuudha. Inkirdaadi ilmaansaa hamaati. Inkirdaadi immoo wanta hamaa yookaan immoo ilmaan warra hamaa jechuudha. Diinichi inkirdaada facaase eenyudha? Seexana. Kan dhaqee wanta ati gaarii goote tokko kan dhaqee akkati wanta gaarii goone tokkotti si dibee yookaan immoo si hammeessee si hamatee yookaan akka ati baddu kan si godhu seexana. Amma namoonni maal jedhu tokko abaluu naan jaallatu abaluu na balleessuudhaaf jedha. Abaluu natti toshaa abaluu akkas godhe jedhu namichi sun jaallatee miti. Namichi sun seexanatu dhaqee guuboo godhatee akka inni ijaan ilaaluu jibbu akka inni deemsa isaa godhachuu isaa nyaachuu isaa kan inni jibbu namichi sun kan inni jibbuuf maaliif? Sababa seexanni hidhattee namicha sana guuboo godhattee jibbi kanas dhiibu ofirraa jibbi akka godhe jettuu fi namichi sun malee namichi sun namuu akka keenyaati jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa wanta isin gaarii gootan keessa dhaqee waan tokko kan magu kan wanta hin taane keessa buusu seexana. Yeroo itti midhaan sassaabamuu dhuma biyya lafaati. Yeroo dhaqanii midhaan sana facaasanii yeroo haammatanii fixanii inni immoo kan itti fakkeeffamu dhuma biyya lafaa ta'a jedha. Warri midhaan sassaaban immoo midhaan sana kan dhaqanii sassaaban egaa beektu biyya daboo dhabne daboo waammatanii dhaqanii qamadii kana maal jedhan sassaabanii haamanii tuulanii iddoo isaa kaa'u jechuudha. Iddoo hin minyaan iddoo bareedaa kaa'u. Kan dhaqee yeroo sana sassaabu immoo jedhee hiikeef Kiristoos yeroo himuuf eenyudha kan dhaqee sassaabu immoo jedhee akka daboo sanaatti jechuudha. Ergamoota waaqayyooti. Akkuma inkirdaadii walitti qabamee ibiddaan gubamu dhuma biyya lafaatti immoo akkasumas hin ta'a. Ilmi namaa ergamoota isaa in erga. Isaanis karaa waaqayyoo irraa waan nama gufachiisu hundumaa warra hamaa hojjetan hundumaas mootummaa isaa keessaa walitti hin qabu. Boolla ibiddaattis isaan hin darbata. Achii boo'ichii fi ilkaan qaruun isaanirra hin ga'a. Egaa warri qajeelonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka biiftuu hin ifu. Namni gurra qabu haa dhaga'u jedhe. Ergamoonni suni biyya lafaa kanarraa dhufanii karaa sirreessuuf jechuudha. Warroota dhufanillee yoo adda baasu sagaarii hojjete, sagalee hojjete, cubboo hojjete, isa hamaa waan bilisa dhufanii isa caanii baasu. Yeroo kanatti warri bitaarra goranii dhaqee fuudhee gara abiddaatti si'oolitti darbataa jechuudha. Si'oolitti yeroo darbatu isaan yeroo sanatti boo'u maaloo yaa gooftaa koo maaloo jedhanii yeroo sanatti ilkaan qaruun boo'uunis isin hin fayyisu jedha. Har'a guyyaa har'aa yoo waaqayyotti badanii yoo isaan fayyise malee. Warroonni mirgaa immoo hin gammadu jedha. Waa lamatu jira yeroo hundumaa biyya lafaa kana keessa. Al tokko gammachuu, al tokko gaddatu jira. Gabaabaa fi dheeraa. Waaqayyo kana hunduma isaa ol bukkee kaayuu. Namni gabaabaan utuu hin jiru ta'e dheeraa akkamitti adda baasuu dandeenya. Namni halkaniif guyyaa utuu amma halkan hin jiru ta'e bor guyyaadhaa iftaan guyyaadha jechuun dandeenya. Guyyaadha yookaan halkan manneen itti fufnaa jechuudha. Lama lamaan ol bukkee kaaye. Gabaabaa dheeraa. Hamaa fi gaarii. Nami hamaa yookaan immoo wanta hamaa jedhamni kun immoo wanta gaarii wanta namatti tolu jedha. Wanta lama lamaan akkuma haadha manaa abbaa manaa. Guddaa xiqqaa hin guddisee hin xiqqeesse. Kanaaf waa lamaan kaa'e waaqayyo. Wal bukkee kaa'e akka namaaf barumsa ta'utti jechuudha. Akka namni achi keessaa waan tokko argatutti. Kanaaf egaa warri gara mirgaasaa goran immoo gammachuun isaaniif hin ta'e jedha. Hin gammadanii ergamoota wajjin faarfachaa haaltuu mootummaa isaanii ta'anidha. Waaqayyoo akka warra mirgaa ta'e sana waaqayyoo hunduma keenya nu haa taasisu. Egaa kan barannee waaqayyoo laphee keenya keessa nuuf bushuu nutis immoo egaa har'a dhageenye namatti badutu hin ta'ini kan ittiin fayyinee kan ittiin jijjiiramnee uummanni keenyas ittiin jabaatu. Wangeelli bakka hundumaatti barsiifameera, darbeera, dubbatameera, garuu namoonni fudhachaa hin jiran.
wangeelli fudhatamaa hin jiru. Poolitikaajin wal makee, jibbaajiin waan adda addaa wal makee sababa jiruu fi wangeelli namni dubbisuu irratti namni waan sooshaal miidiyaa keessa taa'uu wajji. Wangeela namni chaaptarii tokko kan maatus meeraaf yookaan immoo 13 yookaan 10 chaaptarii tokko itti dubbisuun TikTok yookaan sooshaal miidiyaa sa'aatii 3 irra taa'uu isaa wayyaa jechuudha. Kun immoo maali badiisa ta'a? Gaarummaan ta'u garuu yoo achi waan tokko dubbisee ittiin fayyina ta'a. Yoo laphee isaa keessa yoo istirisii adda addaa jiraatillee hin qabbaneessa. Yoo gaddisa keessa jiraatillee hin jajjabeessa. Hafuura Waaqayyoo ergaaf Waaqayyoo akka inni jabaatu akka inni humna godhatu godhaaf. Sagaleen Waaqayyoos wangeellis yoo dubbisan. Garuu warroota sooshaal miidiyaa irra yoo teenye yoo ilaalle garuu waan tokko waan arginu hin qabu. Nama qullaa fa'aa argitu jechuudha. Maraatuu fa'aa argitu. Maraatuun immoo siree maraatu. Waan tokko maayeen baasu. Kanaaf nutis immoo wangeela isaa akka dubbisu akka baran aalti mootummaa isaatii ta'an akka ta'an Waaqayyoon dura keenya nu gargaaru. Kaasaanii bultoo Waaqayyooti. Bultoo Abbaan Faarsaa galateeffamee kan itti himnu